Seenaa keessatti bara 2011 dhaabbata barnoota saayinsii fi aadaa yuuneskoon yaadni isaa dhihaate. Bara 2012 yaa'ii dhaabbata biyyoota gamtoomanii irratti erga mirkanaa'ee booda gurraandhalli bultii 13 waggaa waggaan guyyaa raadiyoo addunyaa jedhamuun kabajama. Guyyaan kun hariiroo raadiyoo fi dhala namaa akkasumallee gahee raadiyoon jiruu fi jireenya dhala namaa keessatti qabu yaadachuudha. Miidiyaan taateewwan dhala namaa ilaallatan hunda keessaa gahee kan qabu yoo ta'u, tolchuu fi balleessuu keessattis gahee gumaacheera. Michuu dhala namaa jedhamuun kan beekamu raadiyoonis miidiyaa hunda dura jiruu dhala namaa keessatti dhiibbaa guddaa qabaachaa tureera. Jaarraa waraanni bakkaa bakkatti hammaate kanatti qabiyyee dhibdee tasgabbeessu dhiyeessuun qaama furmaataa ta'uu keessatti raadiyoon gumaacha akka qabu kaayyoo guyyaa kanaa isa ijoo akka ta'etu himama. Raadiyoon seenaa, afaan, aadaa fi aartii sabaa kunuunsuu fi guddisuu keessatti qooda olaanaa gumaacha. Uummata Oromoo biratti akkaan kan beekamuu fi hundee afaan Oromoo jedhamuun kan beekaman raadiyoo Muqaadishoo, raadiyoo Harar, raadiyoo Jimmaa kan jedhaman isaan gurguddoodha. Raadiyoon Muqaadishoo akkamiin eegale? Bara 1960moota keessa mootummoonni Itoophiyaa fi Somaaliyaa wal dhibdee keessa kan turan yoo ta'u, kanarratti olaantummaa argachuuf mala adda addaa fayyadamaa turanii. Waggoota 30 oliif miidiyaa keessa kan hojjetan gaazexeessaa fi barreessaa Isaayyaas Hordofaa bara raadiyoon Muqaadishoo hundaa'e bara bulchiinsi pirezidaantii Somaaliyaa yeroo sanaa Mahammad Ziyaad Barree fi mootiin gonfoo Itoophiyaa Haayile Sillaasee wal qoccolan ture jedhu. Yeroo sana warri Somaaliyaa namoota Itoophiyaa keessatti dhiibbaa uumuun beekamtii fayyadamuun holola yookiin propagaandaa dabarfataa akka turantu eerama. Gama Itoophiyaatiinis deebima akkasiitu ture jedhama. Osoo warri Somaaliyaa hin eegalin dura naannoo bara 1950 afaan Somaaliyaatiin Finfinnee irraa darbee kan jedhan obbo Isaayyaas innis qabiyyee mootummaa Somaaliyaa irratti dhiibbaa uumaa tures jedhu. Bara sana keessa wal dhibdeen Itoophiyaa fi Somaaliyaa lafarratti waan tureef mootummaan Somaaliyaa lafa qabatee fi qabachuuf hedduu qabiyyee isaa ta'u uummata amansiisuuf afaan Amaaraa fi afaan Oromoon raadiyoo eegale. Kutaalee mootummaan Somaaliyaa qabachuuf waraana bane kanneen akka Harargeef Baalee keessatti afaan Somaalee bal'inaan dubbatama. Kanaaf raadiyoo Muqaadishoo jedhanii afaan Oromoos itti dabalanii akka banan seenaan ni akeeka. Afaan namni hundi dhaga'uun uummata amansiisuuf ture jechuun ka'umsi raadiyoo Muqaadishoo akka ta'etu himama. Raadiyoon Muqaadishoo kun bara 1965 kan eegale yoo ta'u, kan eegalan keessaa warri jalqabaa Sheek Mahammad Rashaad Abdullee, Ayyuub Abubakar kanneen jedhaman ta'uu obbo Isaayyaas Hordofaadha seenaa kana lafa kaanii jiru. Sheek Mahammad Rashaad Abdullee fi raadiyoon Muqaadishoo hidhata akkamii walitti qabu? Namoota guddina afaan Oromoof gumaacha olaanaa godhan keessaa tokko kan ta'an Sheek Mahammad Rashaad Abdullee raadiyoo Muqaadishoo durallee mootummaa Somaaliyaa waliin hariiroo mishaa qabu turan jedhama. Obbo Isaayyaas Hordofaa Sheek Mahammad Rashaad yaadni raadiyoo Muqaadishoo osoo hin ka'in iyyuu Kaayiroo irraa afaan Oromoon qilleensarra oolchuu akka eegalan himu. Sheek Mahammad Rashaad amantii qofa osoo hin taane walqixxummaa dhala namaaf qabsaa'aa turanii. Afaan Oromoo akka guddatu ifaajaa turanii. Hojiin isaan Kaayirootti hojjetan raadiyoo Muqaadishootiif ka'umsa ta'e. Sheek Mahammad Rashaad Abdullee namoota gameeyyii mootummaan Somaaliyaa yookiin mootummaan Ziyaad Barree itti fayyadamuuf abdate keessaa hangafa akka turan ilmi isaanii Sheek Khalid Rashaad ni hima. Sheek Mahammad Rashaad Abdullee Yuunivarsiitii Islaamaa beekamaa biyya Masrii kan magaalaa Kaayirootti argamu Al-Ahzaar jedhamutti baratanii qabxii olaanaa galmeessuun achumatti ramadamanii hojjechaa turan jedha. Seenaan jireenya isaanii bara 1963 diinii barsiisuuf imaama ta'uun tajaajiluuf mootummaan Masrii Somaaliyaatti isaan ramade. Imaama masjiidaa ta'uun erga tajaajilanii yeroo muraasa booda mootummaan Somaaliyaa akka hojjetaa mootummaatti carraa kenneefii ramade. Mootummaan Somaaliyaa Sheek Mahammad Rashaad fayyadamuun holola siyaasaa dabarfachuuf yaadus isaan garuu bakka mootummaan kenneef kana akka carraatti fayyadamuun seenaa fi afaan Oromoo guddisuu mul'isuu irratti xiyyeeffatanii. Bara 1965tti raadiyoo Muqaadishoo afaan Oromootiin hiree eegalchiisus argatanii.
jalqaba daqiiqaa 15 achiin booda daqiiqaa 30 hanga sa'aatii tokkootti dabarsaa turan jedhama. Boodarras Sheek Mahammad Rashaad Abdulleedha mootummaa Somaaliyaa yookiin Mahammad Ziyaad Barree wal dhabanii gara Saawud Arabiyaa deemanii achumatti akka hafan seenaan isaanii katabamee jira. Gama birootiin gumaachi Ayyuub Abubakaroo maal fakkaata? Harargee bal'oo keessatti maqaa guddaa kan qabuu fi qabeenya hedduu qabaachuun kan beekaman abbaan Ayyuub Abubakar atakaroo Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduu ture keessatti xiyyeeffannaa gamlachuu turan jedhu namoonni waan kana beekan. Ayyuub Abubakar umrii dargaggummaatti yookiin baay'ee ijoollee ta'e raadiyoo Muqaadishoo keessa hojjechuu eegale. Sheek Mahammad Rashaad Abdullee raadiyoon Muqaadishoo eegalchiisuun barnoota amantii Islaamaa fi guddina qubee afaan Oromoo irratti kan hojjetan yoo ta'u, Ayyuub Abubakar ammoo afaan Oromoo oduun dhiyeessuun gaazexessaa jalqabaa ture. Gameessi aartii Oromoo Yuunus Abdullaahis nama yeroo duraatiif weellee isaa karaa raadiyoo Muqaadishoo dabarseedha. Gara Muqaadishoo imaluu isaatiin duratti Ayyuub Abubakar sagantaa afaan Oromoo daqiiqaa 15 kan bulchiinsa Hayila Sillaasee irratti xiyyeeffatu dabarsaa ture jedhama. Yeroo jalqabaatiif raadiyoo irratti dhiyaatee akka sirbuuf namni carraa kenneef Ayyuub Abubakar ta'uu weellisaa gameessi Yuunus Abdullaahis ni hima. Bara Itoophiyaa keessatti afaan Oromoo raadiyoo cabsaa jedhamu sanitti obsimee itti dhiisi sirba jettuun fuudhee galee guyyaa jalqabaaf jedha. Erga Yuunus raadiyoo kana gubbaa hojii eegalee booda sagantaan daqiiqaa 15 ture gara 30tti ol guddate jedhama. Kanaanis oduun alatti yeroo jalqabaaf sirbi 2 itti eda'ame. Boodarra mootummaan Hayila Sillaasee tikoota isaa gara Somaaliyaa ergee bara 1968 gaazexessaa Ayyuub Abubakar kan raadiyoo Muqaadishoo irratti yeroo jalqabaatiif afaan Oromootiin hojjete akka ajjeesu akka godhe wallisaa Yuunus Abdullaahi ragaa baham. Raadiyoo Muqaadishoos hanga bara 1975tti akka tures ni himama. Jalqabbiin isaa holola mootummaatiif ta'us eegalamuun raadiyoo Muqaadishoo guddina afaan, seenaa fi miidiyaa Oromootiif bu'uura cimaa tures jedhama. Hariiroo raadiyoo Muqaadishoo fi raadiyoo Harariitiin wal qabatee maaltu jira? Mootummaan Hayila Sillaasees akkuma mootummaa Ziyaad Barree malaamaltee garagaraa fayyadamuun holola gaggeessaa ture kan jedhan obbo Isaayyaas Hordofaa raadiyoo Harar kan eegalee fi holola raadiyoo Muqaadishoon darbu ofirraa faccisuufis jedhameera. Mootummaan Hayila Sillaasee akkuma mootummaa Ziyaad Barree kan warra Somaaliyaa malaamaltee garagaraa fayyadamuun holola gaggeessaa akka turetu himama. Raadiyoo Hararis kan eegaleef holola raadiyoo Muqaadishootiin darbu ofirraa qolatuuf jedhame. Gaazexessaa hangafaa Ayyuub Abubakar kan mallattoo raadiyoo Muqaadishoo ta'e erga ajjeefame booda namni isa gituu fi dandeettii ajaa'ibaan qalbii namoota hedduu hawate Abubakar Muusaa bakka bu'e jedhama. Mootummaan Hayila Sillaasee raadiyoo Muqaadishoo cufsiisuuf malli fayyadame hojjettoota achi turan hiraarsuu qofa mitis jedhama. Sagantaa raadiyoo gaggabaabduu Hararitti banuun malaamaltee tokko ture jedhama. Raadiyoo Harar keessatti qophiilee bashannansiisoo hojjechuun kan beekamu Jaafar Aliin yeroo sana yaadaa qalbiin ummataa guutumatti Muqaadishoo ture kan jedhu Jaafar kun mootummaa Hayila Sillaaseef sodaa guddaa tures jira. Kana cabsuu ni barbaadu ammoo Finfinnee irratti bannaan ummanni Oromoo achirratti tokkuma jedhaniiti sodaatu. Yoo itti dhiisan ammoo ummanni gara ba'aa yookiin Harargee kan Muqaadishoo waliin wal ta'a. Kanaaf qophii afaan Oromoo sagantaa jedhu akka banan ni himama. Garuu haa bananiiyyuu malee dhiibbaa guddaa jala akka tures himama. Hanga dhufee mootummaan TPLF ga'utti qormaata guddatu raadiyoo kana mudataa ture. Raadiyoon kun maqaa Oromoo jedhu qabatee lafaa ka'ee waan gabbiseef kun akka itti fuufu hin jaallatan tures jedhama. Gameeyyiin illee sababa dhiibbaa garagaraan kan lubbuun isaanii aarsaa ta'e akkasumas kanneen hidhaman akka turan ni himama. Kanneen keessaa gameessi baandii Arfan Qalloo bu'uuresse booda raadiyoo Hararitti lubbuu hore Abubakar Muusaa nama adda durummaan eeramuudhas jedhama. Dararaan bara bulchiinsa Hayila Sillaasee Arfan Qalloo keessatti isa mudachuu eegale. Bara bulchiinsa Dargii ammoo fuuldura istuudiyoo raadiyoo Hararitti lubbuun isaa gaaga'ame. Namni raadiyoo kana bu'uuresse kan qophii raadiyoo irratti dhiyeessuun maqaa masoo argate Abdii Qophee yookiin Mahammad gahee bakka bu'aa hin qabne bahe jedhama. Raadiyoon Muqaadishoo aartii afaan Oromoof maal gumaache? Gaazexessaa gameessi Isaayyaas Hordofaa raadiyoo Harar keessa waggaa 6 hojjetee jira. Tajaajilli oduu Itoophiyaa akkasumas raadiyoo fi
TV Itoophiyaa keessa yeroo dheeraafis hojjeteera. Afaan Oromoo akka jibbamuu fi arrabsamaa ture hacuuccaan cimaa akka jala tures ni himama. Sabichis akkasuma garuu afaanii fi aartiin akkasumas seenaa sabichaa dagaaguun uummanni Oromoo akka wal hubatu godheeras jedhama. Miidiyaan wayita bara 1973 raadiyoo Hararii seenan uummanni ba'aa fi dhihaa Oromiyaa osuma afaan tokko dubbatu guddoo wal hin hubatu jedhan obbo Isaayyaas. Anarraa eegalee jijjiirama guddatu uumame akka nuti of beeknee wal beeknu nu godhe raadiyoon jedhu. Wallisaa gameessi Yuunus Abdullaahiis Itoophiyaa keessatti afaan Oromoo raadiyoo cabsa jedhamaa waan tureef weellee qopheeffate hedduu hawaasa biraan ga'uuf carraa osoo hin argatiin turuu fi yeroo jalqabaaf karaa raadiyoo Moqaadishoo qilleensarra akka ba'e hima. Raadiyoon Hararis dantaa siyaasaa Haayile Sillaaseef haa eegalamuu malee artistoota Oromoo hedduuf carraa baneera. Keessattuu gareen aartii gameessi baa Oromiyaa baandiin Arfaqalloo raadiyoo kanaan guddoo fayyadame. Akkuma Ayyuub Abubakar raadiyoo Moqaadishoo keessatti aartii Oromoof carraa kennee ture, Abubakar Muusaa ammoo raadiyoo Harar seenuun aartii Oromoof carraa guddaa akka uumetu himama. Kaayyoon isaanii waan fedhes ta'u afaan tokko afaan miidiyaa ta'uun waan salphaa miti waan ta'eef kanaaf akka ta'etu eerama. Oromoonni Itoophiyaa keessa jiru hundi wal dhaga'uu kan jalqabe bara san jechuunis ni himama. Kana keessatti gumaachi miidiyaa ga'ee guddaa akka qabutu eerama. Aadaa wal baruu, walta'iinsa afaanii, hojiiwwan diraamaa fi qoosaawwan akkasumallee sirboota ammayyaa hundaa ol ammoo miidiyaalee afaan Oromoo yeroo ammaa jiran kanaaf raadiyoon Moqaadishoo akkasuma raadiyoon Harar afaan Oromootii yeroo san tamsaasaa turan bu'uura guddaa kaa'ee darbeeti jira. Walumaa galatti seenaa dhuftee raadiyoo Moqaadishoof akkasuma raadiyoo Harariitii wal qabsiifnee akkasuma waa'ee afaan Oromoo akkaataa inni itti dhunqurfamaa turee fi namoota jalqaba gaazexeessaa ta'uudhaan gumaacha guddaa bahan seenaa isaanii isin biraan geennee jirra. Yoo isinitti tole chaanaala kana sabiskiraayib godhaa. Horaa bulaa.